Wal'aansoo isa Guddaa. Barreessituun Ellen White. Afaan Oromootti kan hiike Luba Lammaa Haayiluu. Boqonnaa 4 Waldeensota. Seenessaan Dagaagaa Haftaamuu. Baroota dheeraadhaaf olaantummaan paappaasii biyya lafaatti gadda yoo gugeeyyuu ifni dhugaa guutummaatti lafarraa dugugamee balleeffamuu hin dandeenye. Baroota hundumaa keessa kan Waaqayyoof dhugaa ba'an turaniiru. Araarsaan tokkichi namaaf Waaqayyo gidduu jiru Yesuus qofa akka ta'e kan amanan, kitaabni qulqulluun qajeelfama jireenya tokkichaa akka ta'e kan amanan warri sanbata isa dhugaa qulqullaa'ummaatti eegan turaniiru. Isaan kun biyya lafaarraa gatii hammamii qabu? Utuu isaan hin jiraanne dhaloonni itti aanu homaa dhugaan maal akka ta'e hin baru ture. Isaan akka barsiisota sobduutti lakkaa'aman. Yaanni isaan kaasan ija shakkiidhaan ilaalame. Maqaan isaanii ni xureeffame. Barreeffamootni isaanii ni ukkaanfame. Maqaa hin qabne kennaniif. Miidhaas irraan ga'an. Haa ta'u malee isaan jabaatanii dhaabbatan. Baroota hundumaa keessa amantii isaanii qulqullinatti eeganii dhaabbata qulqullaa'aa godhanii dhaloota dhufutti dabarsan. Seenaan saba Waaqayyoo inni bara dukkana olaantummaa Roomaa keessa ture galmee biyya lafaa keessatti baay'inaan yoo hin barreeffamne ta'eyyuu galmee isa samii irratti guutummaatti barreeffameera. Galmee lafaa keessatti jiraachuu isaanii qofaa agarsiisuuf waan xiqqoon ni barreeffama ture. Garuu ari'atamuun isaan irra ga'e hin barreeffamu. Seenaa warra barsiisa ishee fi labsii ishee irra darbanii balleessuun seera Roomaa keessaa tokko ture. Kan isheen barsiisota sobduudha jettee itti murteessite hundi barsiisa isaaniif barreeffama isaanii wajjin balleeffama. Shakkii agarsiisuu yookiin aangoo barsiisa paappaatichaa gaaffii jala galchuu qofti isaa sooressas ta'e hiyyeessa, guddaas ta'e xinnaa ajjeesuudhaaf gahaadha. Room seenaan gocha gara jabinaa ofii isheetii raawwatte sun akka balleeffamu abboomte. Labsiin paappaatichaa akka jedhutti galmeen waa'ee kanaa dubbatan hundumtuu ibidda keessa buufamanii akka gubaman ajaja. Utuu manni maxxansaa hin jiraatin dura kitaabonni lakkoofsaan xiqqoo waan ta'aniif akka warri Roomaa gubanii hin balleessineef dhoksanii hambisuun salphaan ture. Daangaa bulchiinsa Roomaa jalatti qajeelfama bilisummaatiin kan hin jeeqamin waldaan tokko illee hin jiru. Paappaatichi utuu hin turin aangoota babal'ifachuudhaan harka diriirsee warra karaa isaa dura dhaabbatan hunda caccabsuudhaaf danda'e. Kanaafis tokkoon waldoota jiranii bittaataa jala gal'uu jalqaban. Biyya Biriitaaniyaatti kiristaanummaan inni bara jalqabaa hundee gadi faggeeffatee ture. Wangeelli inni jaara jalqabaatti warri Biriitaaniyaa fudhatan yeroo sana Roomaadhaan hin faalamin jira. Kennaan tokkichi waldaan Biriitaaniyaa isheen jalqabaa Roomaarraa fudhattee yoo jiraate ari'atamuu ture. Kiristaanonni Biriitaaniyaatti baqatanii ba'an baay'een isaanii biyya Iskootilaanditti da'oo godhatan. Achumaan dhugaan gara biyya Ayirlaanditti ce'e. Biyyoota kana hundumaa keessatti wangeelli gammachuudhaan simatame. Yeroo Saaksoon biyya Biriitaaniyaa weeraree ture kan Waaqayyoon wallaaluun kan ishee to'ate. Bulchitoonni biyyaa garboota isaaniin geggeeffamanii kiristaanonni gara gaarrenii fi lafa ol ka'oo bosona keessa jiranitti baqachuuf dirqisiifaman. Haa ta'u malee himni yeroodhaaf dhokatee ture deebi'ee qabsiifame. Jaarraa tokko booda biyya Iskootilaand keessatti ifni wangeelaa baay'isee ol ka'uudhaan biyya fagootti mul'achuu eegale. Koolombiyaa kan jedhamu namni amantiitti jabaan tokko Ayirlaand irraa duuka buutota isaa wajjin dhufee amantoota hunda lafa bishaaniin marfamte Ayoonaa bakka jedhamtutti walitti qabuudhaan bakka sana wiirtuu hojii wangeelaa godhatan. Hojjettoota wangeelaa kanneen keessaa warri sanbata isa dhugaa beekan waan turaniif dhugaan sanbataa bakka sanatti isaaniif ni ibsame. Ayoonaa keessatti manni barumsaa banamuudhaan achirraa hojjettoonni wangeelaa biyya Iskootilaand, Ingilaand, Jarmanii, Siwiizerlaandii fi Xaaliyaanitti ergamaa turan. Room garuu ija ishee Biriitaaniyaarra waan keewwatteef to'annaa ishee jala galchite. Kanaaf jaarraa ja'affaa keessa hojjettoonni wangeela ishee gara bartuu Saaksoonitti jijjiiran. Isaan warra of toltota biraatti faara tolaadhaan waan simatamaniif amantii Roomaa namoota kumaatamaan lakkaa'amanitti dhugaa ba'uu jalqaban. Akkuma hojichi guddachaa adeemeen gaggeessitoonnii fi amantoonni paappaasichaa kiristaanota warra jalqabaa dura dhaabbachuu eegalan. Wanti wal faallessu haala namaa rifachiisuun wal bira qabamee dhiyaate. Inni booda salphaa kan gad of deebise barsiisaa amantiif sirna kitaaba qulqulluu irratti hundaa'e yeroo ta'u inni jalqabaa immoo
itti fakkeessuu, agarsiisaaf arrabsoo Phaaphaasii kan of keessaa qabu ture. Bakka bu'aan Room sun akka waldoonni kiristaanaa olaantummaa Phaaphaasichaatiif beekamtii kennaniif isaan gaafate. Warri Biriitaaniyaa garuu akka namoota hundumaa jaallachuuf fedhii qaban ibsanii fi Phaaphaasiifis kabaja duuka buutuu Kiristoos tokkoof kennan caalaa isaaf kennuu akka hin dandeenye itti himan. Akka isaan waldaa Room jalatti bulaniif yaaliin irra deddeebi'amee taasifame. Kiristaanonni gooftaa duratti gad of deebisan garuu of tuulmaa bakka bu'aa waldaa Roomaatiin agarsiifame kana ajaa'ibsiifachaa jajabinaan Kiristoos malee gooftaa kan biraan beeknu jedhanii deebisaniif. Hafuurri sirriin inni kan Phaaphaasichaa of mul'ise. Geggeessaan waldaa Roomaa akkasittiin jedhe, yoo obboloota warra nagaa isiniif fidaniif dhufaniif hin simattan ta'e, diinota warra waraana isinitti fidanii dhufan simattu. Yoo obboloota warra nagaa isiniif fidanii dhufan hin simattan ta'e, diinota warra waraana isinitti fidanii dhufan simattu. Yoo akkaataa jireenyaa isa kan Saaksoonii wajjin tokko hin taatan ta'e, isaan irra rukuttaa du'aan isinirra ga'u ni fudhattu. Jechoonni kun doorsisuma afaaniin turre. Waraanni, haxxummaa fi gowwoomsaan warra amantii isa kan kitaaba qulqulluuf dhugaa ba'an kana irratti geggeeffame hanga waldaan Biriitaaniyaa barbadooftutti yookiin aangoo Phaaphaasichaa jala of galchitutti ture. Biyyoota daangaa bittaa Roomaa irraa fagaatanii turan keessatti kiristaanonni argaman jaarraa hedduudhaaf faalama Phaaphaasii irraa bilisa ta'anii turaniiru. Warra Waaqa dhugaa hin beekne kanaan marfamanii waan turaniif barsiisa sobaatiin tuqamaniiru. Haa ta'u malee kitaaba qulqulluu akka safartuu amantii isa tokkichaatti ilaaluu waan itti fufaniif dhugaa isa keessa jiru harka caalu eegaa turan. Isaan kun abboommiin Waaqayyoo ammayyuu eegamuusaa akka qabu waan amananiif sanbata isaa abboommii arfaffaarra jirus kabajaa turan. Waldoonni amantii fi shaakala akkasii qaban Afriikaa giddu galeessaa fi warra Armeeniyaa biyya Asiyaatti argaman keessa turaniiru. Haa ta'u malee warra aangoo Phaaphaasichaa mormanii dhaabbatan keessaa waldeessonni warra beekamoodha. Isaan kun biyyuma Phaaphaasichi teessoo isaa godhate somniif malaammaltummaan isaa babal'ate keessatti jabinaan ittiin morman. Jaarraa hedduudhaaf waldoonni Piidmoont keessa jiraatan ofii isaanii danda'anii jiraatan. Booda garuu yeroon itti waldaan Roomaa akka isaan ishee jala galaniif itti dirqisiiftu ni dhufte. Haleellaa isheen isaan irratti geggeessiteen erga humni isaanii laafee booda geggeessitoonni waldatti maal na dhibdeedhaan olaantummaa Phaaphaasichaa isa biyya lafaa guutummaan waan kabajaa jiru fakkaatuuf beekamtii kennan. Haa ta'u malee aangoo Phaaphaasii kanaaf dursa hin kenninu kan jedhan cimanii dhaabbatan muraasni turaniiru. Isaan Waaqayyoof amanamuudhaan amantii isa dhugaa ta'e eeganii tursuudhaaf murteeffatan. Adda ba'uun ni uumame. Warri amantii isa jalqabaatti qabaman baqachuuf murteessan. Muraasni isaanii biyya isaanii gadhiisanii biyya ambaatti alaabaa dhugaa ol kaasan. Kaan immoo sulula cal'isaan guuteef holqa dhaqaa gaarreen keessa jirutti baqatanii bakka bilisummaadhaan itti Waaqayyoon waaqeffatan godhatan. Amantiin jaarraa hedduudhaaf warra Waldeensotaan barsiifamaa ture barsiisa sobaa waldaa Roomaa barsiifturra guutummaatti faallaa ta'e adda ba'e. Amantiin isaanii guutummaatti kan hundaa'e dubbii Waaqayyoo isa barreeffameef sirna kiristaanummaa dhugaa ta'e irratti ture. Haa ta'u malee qonnaan bultoonni gad of deebisuun sun addunyaa kan biraan kan ittiin cufamee fi yeroo hunda horii kan tiksaniif lafa wayinii kan taraaruudhaan jiraatan sun dhugaa isaa ari'annaaf barsiisa sobaa waldaa gantuu irraa itti dhufu dura isaan dhaabu kana bira ofuma isaaniitiin hin geenye. Amantiin isaanii amantii haaraa ammuma fudhatame miti. Amantaan isaanii kan isaan abboota isaaniirraa dhaalan ture. Kan isaan itti qabaman amantii waldaa bartoota Kiristoos warra jalqabaati. Amantii isaa al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaan itti dabarfame. Yihudaa lakkoofsa 3. Waldaan isheen dhugaatti kan Kiristoos taatee fi eegduu qabeenya dhugaa inni Waaqayyoo akka sabni isaa biyya lafaaf akka kennaniif isaan erge. Waldaa ishee caasaa olaantummaatiin teessoo ishee magaalaa guddittii addunyaa keessa dhaabbatte utuu waldaa ishee lafa onaa keessa jirtu kanadha. Wantoota akka waldaan dhugaa kun waldaa Roomaa irraa akka adda baatu godhe keessaa tokko waldaan Roomaa sanbata isaa kitaabni qulqulluun jedhu irratti jibba isheen qabdudha. Akkuma dursee raajinaan dubbatame aangoon Phaaphaasii dhugaa lafatti gadi dabale.
Seerri Waaqayyoo biyyoo keessa buufame, barmaannii fi sirni namoonni hundeessan immoo ol kaafame. Waldoonni warri paappaaticha jala jiran dursaniiyyuu akka guyyaa dilbataa akka guyyaa qulqullaatti akka eegan godhamaniiru. Dogoggora guddaa fi itti fakkeessuu kana keessatti warrumtii saba Waaqayyoo ta'an illee utuma guyyaa sanbataa isa dhugaa kabajaniiyyuu guyyaa dilbataa akka hojiin hojjenne dhowwamuudhaan joonjeffamaniiru. Haa ta'u malee kunis geggeessitoota paappaasichaa garaa hin ciibsine. Guyyaa dilbataa qulqullinatti eeguu qofa osoo hin taane guyyaa sanbataa isa dhugaa akka salphisaniif gaafataman. Warra sanbata dhugaa kabajan mul'isan jechoota jajjaboodhaan isaan ceephaan. Namni kamiyyuu bilisummaadhaan Waaqayyoof abboomamuu kan danda'u yoo aangoo Roomaa jalaa baqate deeme qofaadha. Namoota biyya Awurooppaa keessaa kitaaba qulqulluu afaan isaaniitti hiikame argachuutti waldeensonni warra jalqabaati. Haaromsi dhufuu isaatiin waggaa 100 lakkaa'aman dura ture kan isaan kitaaba qulqulluu afaan dhaloota isaaniitti hiikame qabaatan. Dhugaa hin faalameen of harkaa qabaachuu isaanii caalaattu xiyyeeffannaa jibbamuu fi ari'atamuu akka isaan ta'an isaan godhe. Waldaan Roomaa Baabiloon isheen kitaaba qulqulluu keessatti ibsamtedha jechuudhaan labsan. Jireenya isaanii du'aaf saaxiluudhaan malaammaltummaa isheetiin mormuudhaaf ishee dura dhaabbatan. Ari'atama walirraa hin cinne jala turuu isaanii irraa kan ka'e kaan isaanii dhugaa isaa mareedhaaf dhiyaachuu hin qabne suuta gadhiisaa yeroo adeeman, kaan isaanii immoo amma dhumaatti dhugaatti jabaatanii dhaabatan. Jaarraa dukkanaaf gantummaa waldaa Roomaa sana hundumaa keessatti waldeensonni olaantummaa waldaa Roomaa hin fudhannu jechuudhaan morman. Bifa fakkeenyaaf sagadu waaqa tolfamaa waaqessuudha jechuudhaan guyyaa sanbataa isa dhugaa eegaa turaniiru. Mormii isaa akka ibiddaa sana keessatti isaan amantii isaanii cimsanii eeggataniiru. Eeboodhaan waraanamanii gucaan yoo gubaman iyyuu isaan dubbii ulfina Waaqayyootiif ija jabaatanii dhaabatan. Holqi dhagaaf gaarrenii waldeensotaaf baroota dhiphinaaf ari'atamuu sanaa hundumaa keessatti bakka itti baqatanii oolan ture. Iddoo kanaa ture ifni dhugaa dukkana dhaloota giddu galeessaa sanaaf kan ifaa ture. Iddoo kana ture kan waggoota kumaaf amantiin inni bu'uura durii kan dhugaa ba'amaa ture. Waaqayyo saba isaa warra dhugaadhaaf amanamuudhaaf murteessaniif ulfina kan akka isaa mana qulqullummaa isaaniif kenne. Warra amanamoota baqataniif ba'aniif qajeelummaan Waaqayyoo gaarreen hundumaa keessatti mallattoo isaaniif ta'ee ture. Ijoollee isaaniitti ulfina isaa gaarreen sana hundumaa gararraa jiru agarsiisuudhaan waa'ee isaa hin jijjiiramnee fi gargaggaluun isa bira hin jirree isa tulluu bara baraan jiraatu itti himan. Waaqayyo gaarreen kanneen walitti hidhee jabeessee isaan dhaabe. Waaqayyo isa humni isaa daangaa hin qabne malee kan achi isaan buqqisuu danda'us hin jiru. Seera isaa mootummaan samiif lafa irratti bu'uureffamanis akkasuma godhee dhaabe. Irreen namoota qaqqabee isaan balleessus ni danda'a ture. Haa ta'u malee seera Waaqayyoo keessatti tokkitti jijjiiruu yookiin waadaa Waaqayyo ijoollee isaatiif gale tokkitti haqurra hireen sun tulluuwwan jabaatanii dhaabbatan hundeedhaan buqqisee galanatti darbachuutu salphata. Sabni Waaqayyoo amanamummaa isaaf qaban irratti akka tulluu hin jijjiiramnee jabaatanii dhaabachuu qabu. Tulluuwwan sulula marsanii walitti hidhamanii dhaabbatan hundi humna uumuu Waaqayyoof eegumsa inni godhu kan ragaa ba'anidha. Baqattoonni sun mallattoolee argama Waaqayyoo warra hin dubbanne sana jaallachuu baratan. Carraa jireenyaa ulfaataa isaan mudate kanaaf al tokkollee hin gungumne. Tulluuwwan kanneen keessatti yeroo tokkoof illee qofummaan itti hin dhaga'amne. Waan Waaqayyoo ammeenyaaf gara jabina namootaa jalaa iddoo baqaa isaaniif kenneef ni galateeffatan. Waaqayyoon bakka sanatti bilisummaadhaan waaqeffachuu danda'uu isaaniitiif ni gammadan. Yeroo baay'ee diinonni isaanii yeroo isaan ari'atan jabinni tulluuwwan sanaa ittisa isaaniif ta'a ture. Fottoqa lafaa hedduu isa keessa faarfannaan galataa ni dhaga'ama ture. Loltoonni Roomaas isaan dhaabsisuu hin dandeenye. Amantiin duuka buutota Kiristoos qulqulluu fi of kennuudhaan kan guute ture. Qajeelfamni dhugaa isaaniif mana, lafa hiriyaa, firaa fi lubbuu isaanii hundumaarraa gatii guddaa isaaniif qabaate. Qajeelfama kanadha egaa kan isaan onnee dargaggootaa keessatti dhangalaasuuf kan fedhii guddaa qabaatan. Dargaggoonni ijoollummaa isaanii irraa eegalanii seera Waaqayyoo qulqullummaatti eeguu akka qaban kitaaba qulqulluu irraa barsiifamaa guddatan. Kitaabni qulqulluu baay'inaan hin argamu ture. Kanaafuu sagaleen isaa inni gad jabeessi sammuutti qabatamaa ture. Baay'een isaanii kakuu moofaa keessaas ta'e kakuu haaraa keessaa irra caalaa isaa sammuu isaanii keessaa sirriitti irra deebi'anii dubbatu. Yaadni Waaqayyoo miidhagina uumamaaf
eebba jireenya guyyaa hundumaa wajjin wal qabatee dhiyaata. Ijoollee xixiqqoon illee akka Waaqayyo waan hundaa isaaniif kennee fi isaan jajjabeessu baruudhaan ija galataatiin gara isaa ilaalu turan. Maatiin akka ijoolleen isaanii qannoo jaallachuutti hin qabamneef jaalala dhugaaf ogummaadhaan ijoollee isaanii ofitti qaban. Isaan dura kan jiru qorumsaaf jireenya ulfaataadha. Tarii du'as ta'uu mala. Daa'imummaadhaa jalqabanii jireenya ulfaataa obsaan baachuu akka danda'aniif to'annaa jala buluu of kennuu garuu immoo ofii sammuu isaaniitiin yaaduu fi hojiirra oolchuu akka qaban barsiifamaniiru. Baay'ee xinnoo ta'anii utuu jiranii kan isaan arraba isaanii akka eeggataniif ogummaa caljechuu keessa jiru kan baratan. Jechi tokkittiin maal na dhibdeedhaan dubbatamtu gurra diinota isaanii keessa buunaan lubbuu isa dubbatee qofa otoo hin taane kan namoota isaa wajjin jiranii dhiibbaan lakkaa'amaniif du'aa saaxiluu danda'a. Akkuma yeeyyiin waan ajjeeftee nyaattu barbaacha oliif gadi fiigdu, akkasuma diinonni dhugaa warra bilisummaa amantii barbaadan balleessuudhaaf isaan adamsa. Waldeensonni badhaadhummaa isaanii isa biyya lafaa dhugaadhaaf jedhanii aarsaa gochuudhaan soora isaanii har'aa borii dhamaatii guddaadhaan argachaa turan. Gaarreen sana keessa lafti qotamuu danda'u hundi eeggannoodhaan qotameera. Sulullii fi lafti gabbataan taane immoo sana caalaa akka hin daballetti eegameera. Dhaalli ijoolleen isaanii argatan barumsa dinagdee fi of ganuu ture. Akka Waaqayyo jireenyi sirna akka qabduu fi wanti isaan barbaachisu jabaatanii hojjechuu, eeggannaa gochuu fi amantiidhaan kan argamu ta'uu barsiifamaniiru. Manni barumsaa Waaqayyo leenjiif guddina of kenne. Adeemsi isaa hojjetaniif agarsiisuu fi dadhabbiidhaan kan guute yeroo ta'u, guutuu fi waan nama biyya lafaa cubbuutti kufte keessa jiraatuuf barbaachisu ture. Dargaggoonni akka lafa qotaniif yeroo barsiifaman barmaanni warra barnoota olaanoo qabaniis hin dagatamne. Akka aangoo fi humni hundinuu kan Waaqayyoo ta'ee fi wanti hundinuu akka tajaajila Waaqayyoof ta'utti jijjiiramuu fi fooyya'uu akka danda'u barsiifama. Waldoonni Vaawodiyoos qulqullummaa isaaniitiin waldoota bartoota warra jalqabaa wajjin wal fakkaatu turan. Olaantummaa paappaatichaa fi geggeessitoota isaaniitiin mormuudhaan kitaabni qulqulluun qajeelfama dhugaa isa tokkicha ta'uusaa ol kaasan. Luboonni isaanii faallaa luboota waldaa Roomaa Kiristoosiin isa tajaajilamuuf otoo hin taane tajaajiluufin dhufe jedhe kan hordofan ta'an. Isaan hoolota Waaqayyoo marga lalisaa irraa nyaachisuudhaan bishaan jireenyaa isa ta'e dubbii Waaqayyoo irraa obaasan. Of tuulmaa fi ol of qabuu namootaa irraa haala baay'ee fagaateen gamoo miidhagaa waldaa Roomaa keessatti otoo hin taane gaaddisa gaarrenii jalatti sulula Alaayin keessattii fi yeroo ari'atamni hammaatu immoo dahannoo dhagaa jajjabaa jalatti ture. Sulula Alaayin keessattii fi yeroo ari'atamni hammaatu immoo dahannoo dhagaa jajjabaa jalatti ture. Kan namoonni dubbii dhugaa hojjettoota Kiristoos irraa dhaga'uuf walitti qabamaa turan. Luboonni kun wangeela lallabuu qofa osoo hin taane dhukkubsattoota gaafataa, ijoollee barsiisaa, warra dogoggore qajeelchaa, wal dhabdee jiru hiikaa fi obboloota gidduutti jaalala ol kaasaa turan. Yeroo nagaatti kennaa jaalalaa amantoota irraa walitti qabamuun jiraachaa kan turan yeroo ta'u, akkuma Phaawulos dunkaana hodhaa tures hundumti isaanii ogummaa ittiin ofii isaanii jiraachisuu danda'an akka baratan godhameera. Dargaggoonni luboota isaanii irraa barataniiru. Xiyyeeffannaan barnoota dimshaashaadhaaf haa kennamuyyuu malee kitaabni qulqulluus barumsa kennan keessaa isaan gafa. Xalayootatti dabalatee wangeelli Maatiyoosiif Yohaannis warra sammuutti akka qabatan godhamanidha. Akkasumas garagalcha kitaaba qulqulluu baay'isuu irrattis ramadamaniiru. Barreeffamoonni qulqullaa'oon tokko tokko kitaaba qulqulluu guutummaa isaa kan hammatu yeroo ta'u, kaan immoo kitaaba qulqulluu keessaa bakka murtaa'e qofaa fi ibsa namootaa bal'isanii ibsuuf yaalaniin barreeffamee kan qabu ture. Qabiyyeen dhugaa inni warra ofii isaanii Waaqayyoon olitti lakkaa'aniin dhokatee ture akkasitti darbee dhufe. Holqa lafaa yeroo tokko tokko baay'ee gadi fagoof dukkanaa'aa ta'e keessatti gucaa fi xomboora qabsiisuudhaan obsaaf dhamaatii guddaadhaan kitaabni qulqulluu boqonnaadhaan garagalchamee barreeffame. Akkasitti ture kan hojichi itti fufe. Jaalalli Waaqayyoo akka warqee kan calaqqise. Hojicha keessatti kan hirmaate Waaqayyo ta'uusaa kan sirriittii fi haala ifa ta'een hubachuu danda'an warra sababii dhugaatiif ari'atamuudhaan hojicha keessa ture qofatu hubata. Ergamoonni samiidhaa ergamanii warra hojii kana hojjetanitti marsanii turan. Seexan akka phaaphaasonnii fi luboonni Roomaa sagalee dhugaa kana kosiif fakkeessitummaa fi barsiisa sobaa jala akka owwaalaniif ariifachiisaa ture.
Haa ta'u malee haala ajaa'ibsiisaa ta'een dubbiin Waaqayyoo utuu hin faalamin baroota dukkanaa kana keessa akka darbu taasifame. Inni chaappaa namoota utuu hin taane hafuura Waaqayyoo qaba. Namoonni kitaaba qulqulluu isa ifaaf salphaa ta'e fuudhanii wal xaxaaf kan dhuga ba'umsa isaanii wajjin wal faallessu gochuudhaaf dhamaatii jabaa godhaniiru. Garuu akkuma dooniin Nohi roobaaf qilleensa hamaa sanaan hin raafamin dubbiin Waaqayyoo sobomboleettii hamaa isa balleessuudhaaf ka'e hundumaa moo'ee argame. Akkuma albuunni kan akka warqeef meetii garaa lafaa jalatti argaman namoonni isa argachuu barbaadanis lafa qotanii amma bira ga'anitti akkuma dhamaan akkasuma kitaabni qulqulluus qabiyyee dhugaa warri garaa isaanii guutuu jabaatanii gad of deebisuu fi kadhachuudhaan barbaadan qofaatti mul'atu of keessaa qaba. Waaqayyo kitaaba qulqulluu kan qopheesse akka namni hundinuu daa'imman, dargaggoonnii fi ga'eessonni baroota hundumaa qorataniifidha. Waaqayyo dubbii isaa akka mul'ata ofii isaatitti namootaaf kenne. Dhugaan aaraan bira ga'amu tokkoon isaa eenyummaa barreessaa isaatii mul'isa. Qorannaan kitaaba qulqulluu akka namni qorataa sun Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya dhuunfaaf jabaatee qabaatuuf akkasumas jaalalli isaa maal akka ta'e akka beeku kan taasisudha. Meeshaa hariiroo Waaqayyoof nama gidduu jirudha. Waldeensonni Waaqayyoon sodaachuu akka jalqaba ogummaatti haa qabaatan iyyuu malee biyya lafaa wajjin hariiroo uumuu, namootaa fi sochii jireenyaaf beekamtii kennuun sammuuf hubannaa namootaa bal'isuu keessatti barbaachisaa ta'uusaa arguudhaaf agartuu kan dhaban hin turre. Manneetii barnootaa gaarreen keessaa sana keessaa dargaggoonni gara manneetii barnoota Xaaliyaanii fi Faransaayii jirutti ergamu turan. Gaarreen naannoo isaanii keessa jiru caalaa achitti gosa barnootaa adda addaa barsiisaa fi daawwannaa argatu. Dargaggoonni yeroos achitti barnootaaf ergaman kun qorumsa adda addaatiif saaxilaman, jal'ina argan, bakka buutota seexanaa warra barnoota dogoggoraa sobaa balaafamaa isaan barsiisan achitti argan. Haa ta'u malee barnoonni isaan daa'imummaa isaaniitii kaasanii baratan yeroo akkasii kana jala darbuudhaaf isaan qopheesseera. Manneetii barumsaa sana keessatti hiriyoota uummachuudhaaf hin deemne. Uffanni isaanii qabeenya isaanii isa gati jabeessa kan ta'e sagalee Waaqayyoo haguuguudhaaf sirriitti kan qophaa'ee ture. Hojiin ji'ootaaf waggootaaf itti dadhabamee kun akka isaan firii isaa sodaaf shakkii tokko malee warra dhugaa fudhachuudhaaf onneen isaanii banaa fakkaatu hundaaf akka qoodaniif ture. Dargaggoon Waldeensotaa jilba haadha isaanii gidduu ta'anii kaayyoo kanaan leenjifamaniiru. Kaayyoo kana hubachuudhaanis waan isaan irraa eegamu haala milkaa'aadhaan raawwataniiru. Manneetii barnootaa kanneen keessatti namoonni dhugaa kana fudhatanii jijjiiraman argamaniiru. Adeemsi kunis amma guutummaa manneetii barnootaa sanaa jijjiirutti yaadamee ture. Haa ta'u malee gaggeessitoonni paappaasii yaalii guddaa yoo godhe illee barumsa dogoggoraati kan jedhe waamu kana maddi isaa eessa akka ta'e bira ga'uu hin dandeenye. Hafuurri Kiristoos hafuura misiyoonummaati. Rukuttaan onnee haareffame inni jalqabaa warra hin amanin gara fayyisaatti fiduudha. Hafuurri kiristaanotaa Waldeensotaas akkas ture. Waldaa keessatti dhugaa qulqullinatti eeguu qofa osoo hin taane Waaqayyoo sana ol akka isaan irraa eegu itti dhaga'amaa ture. Dirqamni adda isaanirra jiru ifni isaanii warra dukkana keessa jiruuf darbee akka ifu gochuudha. Humna Waaqayyoo isa guddaadhaanis waanjoo warri Roomaa namoota irratti fe'an cabsuudha. Waldeensonnis tajaajiltoota ta'an akkamitti hojii misiyoonummaa akka hojjetan leenjifamaniiru. Namni tajaajila kanatti seenuu fedhu hundinuu dursee muuxannoo hojii wangeelaa barsiisuu qabaachuutu irraa eegama. Waldaa naannoo isaanii irra jiru ramadamuun isaaniitiin dura yoo xiqqaate bakka biraa deemanii waggaa 3 hojjechuutu irraa eegama. Tajaajilli akkasii kun qorumsa lubbuu luboota irra ga'u isa of ganuu fi aarsaa ta'uu gaafatu wajjin wal isaan barsiisuuf ta'a. Dargaggoonni hojii qullaa kanaaf dibaman ulfinaaf qabeenya biyya lafaa utuu hin taane qorumsa balaaf ajjeefamuu isaan dura jiru ilaalu turan. Tajaajiltoonni wangeelaa kunneen akkuma Yesuus bartoota isaa ergaa turetti lama lamaan ergaman. Dargaggeessi tokkoon isaa nama umuriin isa dura ta'ee fi muuxannoo qabu, nama isa leenjisuu fi itti gaafatamummaa fudhatee fi gorsaaf qajeelfama isaaniif kennuu danda'u wajjin ramadamu. Lamaan isaanii yeroo hunda walii wajjin deemu otoo hin taane yeroo baay'ee kadhannaa fi gorsaaf wal arganii amantiitti wal jajjabeessu. Kaayyoon ergamaniif moo'icha isaa akka mirkaneeffatutti amala isaanii isa dhugaa eeggannaa guddaadhaan dhoksanii dhiyaatan. Misiyoonummaaf kan ba'e tokkoon isaa ogummaa fi dandeettii adda addaa tokko qabaachuu qaba. Ogummaa sanaan akka waan hojii biyya lafaa
akka waan waamicha qabanitti isa jalaan hojii misiyoonummaa isaanii raawwatan. Yeroo baay'ee akka daldaaltotaaf dhiyeessitootaatti hojjetaa turan. Isaan suufii, meeshaa miidhaginaa fi kanneen biroo gabaa biyya fagoo keessatti fudhatama qaban fuudhanii adeemuudhaan bakka utuu misiyoonummaaf dhufne jedhanii ari'atamanitti simannaa guddaa argachaa turan. Yeroo hundumaa onnee isaanii gara Waaqayyootti ol kaasuudhaan ogummaa ittiin qabeenya isa warqee fi meeshaa miidhaginaa hundumaarra sana caalu namoota kana biraan ga'an gaafatu turan. Isaan kitaaba qulqulluu guutummaa isaas ta'e gartokkee isaa dhoksanii baachuudhaan yeroo carraan isaa argame hundumaatti xiyyeeffannoo maamiltoota isaanii gara isaatti harkisu. Yeroo baay'ee fedhiin Waaqa dhugaa argachuu keessa namootaatii dammaquudhaan kitaabni qulqulluun hangite isaan biratti fudhatamee hafe. Hojiin misiyoonummaa isaanii kun yeroo baay'ee sululaaf dirreewwan gaarreen isaanitti dhiyoo ta'an duuba jiranitti jalqaba. Garuu bakka sanarraa fagaatee adeema. Miila qullaa fi uffata karaa dheeraa deemuudhaan irratti xuraa'eef goggogeen akkuma barsiisa isaanii magaalota gurguddoo keessa qaxxaamuranii biyya fagoo jiraniin wangeela ga'an. Bakka hundumaatti sanyii gati jabeessa kana ni facaasan. Karaa dhiigni warra dhugaadhaaf jedhee dhangala'ee darbe hundumaa biratti waldootiin ni biqilan. Hojii namoota amanamoo kanaatiin lubbuun meeqa akka fayye guyyaan gooftaa mul'isuudhaaf jira. Dhoksaattis ta'e mul'inatti dubbiin Waaqayyoo gammachuudhaan manneetii fi onnee namootaa keessatti fudhatamaa ture. Waldeensotaaf kitaabni qulqulluun galmee seenaa wantoota ta'anii darbaniif mul'ataa fi itti gaafatamummaa yeroo ammaa qofa kan mul'isu otoo hin taane balaa fi ulfina fuula dura jirus kan bakkeetti baasudha. Dhumni waan hundumaa fagoo akka hin taane amananii yeroo kitaaba qulqulluu kadhannaaf imimmaaniin qoratan hundumaatti keessi isaanii tuqamuudhaan dhugaa gati jabeessa kana warra kaaniif qooduun dirqama isaanii akka ta'e fudhachaa turan. Kitaaba qulqulluu fuula tokko tokko isaa irratti karoora fayyinaa ifatti waan arganiif Yesuusitti amanuu isaaniitiin jajjabinaa fi abdii fi nagaa argatan. Akkuma ifni hubannaa isaanii ibsee fi onnee isaanii gammachuu kennetti isaan immoo dabarsanii warra dukkana dogoggoraa Phaaphaasii keessa jiraniif ifa kana qooduuf hawwiin isaanii dabalaa ture. Waldeensotaaf kitaabni qulqulluun galmee seenaa wantoota ta'anii darbanii fi mul'ata itti gaafatamummaa yeroo ammaa qofa kan mul'isu otoo hin taane balaa fi ulfina fuula dura jirus kan bakkeetti baasudha. Dhumni waan hundumaa fagoo akka hin taane amananii akka namoonni baay'een gaggeessaa Phaaphaatichaa fi luboota isaatii jalatti cubbuu isaaniitiif dhiifama argachuuf jecha akkanumaan qaama isaanii dhiphisan arganiiru. Hojii gaarii hojjechuu isaaniitiin akka fayyinni argamu waan isaan barsiisaniif yeroo hundumaa gara ofii isaanii ilaalaa sammuu isaanii jireenya cubbuun guute qabaachuu isaanii irratti xiyyeeffataa dheekkamsa Waaqayyoof kan saaxilaman ta'uu isaanii yaadaa qaama isaanii fi lubbuu isaanii yoo dhiphisan iyyuu lubbuu isaaniif boqonnaa hin argatan turan. Lubbuun of beektu barsiisa Roomaatiin hidhamte. Hiriyoota isaanii dhiisaniif gatanii bakka gadaamii jedhanitti galan. Irra deddeebiidhaan laguudhaan ooluu fi miidhuudhaan eegduu halkan walakkaa ta'uudhaan yeroo dheeraadhaaf dadhabbii guddaadhaan qorra keessa jilbeenfachuu karaa dheeraa deemu of adabuudhaan of dhiphisuu namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman nagaa sammuu argachuuf akkanumaan dadhabuu turan. Miira cubbamaa ta'uu isaaniitiin gadi qabamaa akka waan Waaqayyoo dheekkamsa isaatiin isaan adamsuutti ofirratti eegaa amma uumamni iddoo isaa gadhiisutti turanii abdii tokko malee gara awwaalaatti gad bu'aniiru. Waldeensonni lubbuu beelofte kanaaf buddeen jireenyaa cabsuudhaaf dharra'an. Ergaa nagaa abdii Waaqayyo kenne keessatti argamu isaaniif saaquudhaaf fayyinni isaanii tokkichi Kiristoos keessatti akka argamu itti mul'isuudhaaf hawwan. Barsiisni amantii inni cubbuuf dhiifama argachuun hojii gaarii isaan hojjetan irratti hundaa'a jedhu sobadha. Eenyummaa namaa irratti hundaa'uun jaalalli Kiristoos akka hin mul'anne godha. Ilmoon namaa inni kufe ofii isaa gaarii godhee Waaqayyoon duratti dhiyeessuu waan hin dandeenyeef Yesuus namootaaf du'e. Hojiin Yesuus du'a isaatii fi ka'uu isaatiin hojjete bu'uura kiristaanummaa irratti hundaa'edha. Lubbuun Kiristoos irratti hirkachuun ishee akkuma harki qaamatti dameenis muka wayiniitti maxxanee jiraatu ta'uu qaba. Barsiisni Phaaphaasiif luboota isaatii akka namoonni amalli Waaqayyoo kan Kiristoosis jabaa dukkanaaf daangessaa ta'etti ilaalan godheera. Araarsituu ta'uun lubootaaf qulqulloota isaanii akka hin hafneef jecha Yesuusiin akka waan inni gara laafina
hin qabneetti nama kufeef dhiyeessan. Warri sammuun isaanii dubbii Waaqayyootiin ife kun garuu lubbuu kanatti Yesuus isa gara laafessa fayyisaa jaalalaan guute isa harka isaa diriirsee cubbuu fi ba'aaf dadhabbii keessan hunda qabadhaatii gara kottaa jedhee hundumaa afeeru namoota kanatti agarsiisuuf hawwan. Isa seexanni akka namoonni kallattiidhaan gara Waaqayyoo dhufanii cubbuu isaanii himatanii dhiifamaaf nagaa hin argannee fi abdii Waaqayyoo hin ilaalletti karaa irra tuulee qulleessuun dharraa isaanii ture. Waldeen sun misiyoonummaadhaaf bobba'an kaka'umsa guddaadhaan sammuu dhugaa addaan baasee qorachuu danda'u hundaaf dhugaa gati qabeessa godhan. Kitaaba qulqulluu keessas hanga ta'e of eeggannoo guddaadhaan irra deebi'ee oomishe. Lubbuu cubbuudhaan hubamteef Waaqni ijaa baafannaa akka inni murtii haqaa kennuuf jiru qooduun gammachuu isaa ture. Inni hidhiiroo qomuu fi ija imimmaaniitiin jilba isaatiin jilbeenfatee obbolootaaf abdii gadi jabeessa isa cubbamaaf abdii tokkicha ta'e isaaniif. Kanaaf ifni dhuga duumessa dukkanaa duubatti deebisaa amma aduun qajeelummaa fayyina Waaqayyootiin onnee isaanii irratti ifutti sammuu dukkanaa'e baay'ee saasaaqeessine. Kanaaf jecha kitaaba qulqulluu keessaa bakka tokko tokko dhaggeeffatoonni sirriitti dhaggeeffachuu isaanii amma mirkaneeffatanitti irra deddeebi'uudhaan akka isaaniif dubbifamu gaafataa turan. Keessattuu dubbisni kunniin kan baay'inaan irra deddeebi'amuun isaanii barbaadaman turan. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti nu qulleessa. Yohannis 1 Boqonnaa 1 Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa mukarratti akkuma fannise ilmi namaas akkasuma mukarratti ol fuudhamuun ni ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Wangeela Yohannis Boqonnaa 3:14-15. Namoonni baay'een barsiisa warra Roomaatiin hin dogoggorre. Kan namni yookiin ergamoonni bakka isaa cubbamaa bu'anii araarsan akkasumaan akka ta'e hubataniiru. Yeroo ifni dhugaan sammuu isaanii keessatti ife gammachuu guddaadhaan sagalee isaanii dhageessisan. Kiristoos luba kooti, dhiigni isaa aarsaa kooti, iddoon aarsaa isaatii bakka cubbuu himannaa kooti. Isaan isa amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedhu irra deddeebi'uudhaan guutummaatti hojii Yesuus hojjete irratti of gatan. Ibroota Boqonnaa 11:6. Fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jala ilmaan namootaaf hin kennamne. Lubbuun cunqurfamtee hubachuudhaaf waadaan jaalala fayyisaa kun waan amma ta'uu danda'u olii fakkaateetti mul'ate. Kanaafuu haara baafannaa guddaa isaaniif fide. Ifni guddaan isaan irratti ba'e. Waan samiitti ol fudhatamanii isaaniitti fakkaate. Harki isaanii amantaadhaan harka Yesuus keessatti dhiifaman. Miilli isaanii dhagaa barootaa irra dhaabame. Sodaan du'aa guutummaatti bade. Amma maqaa fayyina isaanii kabajuun isaaniitiif hidhamuu fi guca ta'uu dharra'uu jalqaban. Bakka dhokataatti sagaleen Waaqayyoo al tokko tokko lubbuu tokkittiidhaaf al tokko tokko immoo namoota muraasaaf qoodamaa fi ifni dhugaa ifaa ture. Yeroo baay'ee halkanoonni hedduun akkasitti darbu turan. Namni erga araara qabaatee deemu kun amma namoonni dhaggeeffatan kun sirriitti hubachuu isaanii mirkaneeffatutti utuu hin dadhabin irra deddeebi'ee dubbisuusaa ajaa'ibsiifannaadhaan ilaalu turan. Yeroo baay'ee jechoonni akkas jedhan ni dhaga'amu turan. Waaqayyo kennaa koo ni fudhataa? Waaqayyo cubbuu koo naaf dhiisaa? Deebiin isaas akkas kan jedhutu dubbifamaaf. Isin dadhabdoonni ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa. Anis isinan boqochiisaa. Maatiyos Boqonnaa 11:28. Amantiin abdii wajjin wal argatte. Deebiin gammachuus deebifame. Kana booda karaa dheeraa deemuun hin jiru. Kana booda deemsa dadhabsiisaa godhamu hin jiru. Ani gara Yesuusiin akkuman jiruttan dhufa. Cubbamaa fi xuraa inni kadhannaa qalbii jijjiirrannaa fudhachuu hin didu. Cubbuun keessiif dhiifameera. Kan koo kanumti kooyyuu naaf dhiifama. Lolaan gammachuu qullaa ta'e onnee keessa guuta. Maqaan Yesuusis galataan ol qabama. Lubbuun gammadan kunniin ifa kana warra kaaniif qooduudhaaf gara mana isaaniitti deebi'u. Amma danda'an waan isaaniif ta'e irra deebi'anii warra kaaniif gochuudhaaf ni dhama'u. Karaa dhugaaf jiraataa ta'e akka argatan ni himu. Namoota dhugaa dheebotaniif dubbiin Waaqayyoo kallattiidhaan humna haaraaf adda ta'e gara isaaniitti dubbatu jira. Inni warra dhaga'an sana amansiisee sagalee Waaqayyooti. Ergamaan dhugaa akkasitti itti fufe. Dhiyaannaan isaa, gad of deebisuun isaa, kaka'umsi isaa fi of kennuun isaa kan yeroo hunda yaadatamu ta'ee jiraate.
Iddoo baay'eetti dhaggeeffatoonni isaa eessaa akka dhufee fi eessaa akka deemu hin gaafanne. Isaan jalqaba ajaa'ibsiifannaadhaan booda immoo galataan guutamuu isaanii irraa kan ka'e sammuu isaanii keessatti gaaffii uumuudhaan yeroo hin arganne. Yeroo isaan mana isaanitti isa afeeran inni immoo hoolota keessaa warra badan barbaaduun qaba jedhee ture. Inni ergamaa samiirraa dhufeedhaa laata jedhanii wal gaafatu. Bakka hedduutti ergamaan dhugaan kun irra deebi'ee hin argamne. Inni darbee biyya kan biroo deeme yookiin immoo bakka dhaqe sanatti du'e yookiin immoo mana hidhaa keessatti hafe ta'a yookiinis lafeen isaa bakka dhuga ba'aa ture sanatti nyaatame ta'a. Haa ta'u malee dubbiin inni facaase darbee gonkumaa hin badu. Isaan hojii isaanii onnee namootaa keessatti hojjechaa turan. Firiin isaa inni eebbifamaan guyyaa murtii qofa beekama. Waldeensonni misiyoonummaaf bobba'an mootummaa seexanaaf humnoota dukkanaa of eeggannaa guddaadhaan weeraraa turan. Yaaliin dhugaa bal'isuudhaaf godhamu mootii jallinaaf bakka buutota isaatiin ija sodaatiin ilaalamaa ture. Geggeessitoonni paappaasummaa balaa hojiin namootaa gaddeebi'oo kun fidu danda'u mallattoo arguu jalqaban. Ifni dhugaa kun dhowwaa tokko malee guutummaatti akka ifuuf yoo eeyyamame duumessaa dogoggoraa ulfaataa namoota hundumaatti gadi dhiifame hunda guutummaatti haxaa'e balleessa. Sammuu namoota hundumaa gara Waaqayyoo qofaatti deebisuudhaan suuta olaantummaa Roomaa barbadeessa. Jiraachuun namoota amantii isa jalqaba qabatanii dhaabatanii qofti gantummaa Roomaa irratti itti fufiinsaan waan dhugaa ba'uuf jibba hamaaf ari'annaa irratti kakaase. Kitaaba qulqulluu isa isaan harka jiru kennuudhaaf diduun isaaniis kan Roomaa calin jechisiifne ta'e. Lafarraa isaan balleessuudhaaf murattee kaate. Amma ijoollee Waaqayyoo kanneen manneen isaanii warra gaarreen keessa jiran keessa balleessuudhaaf irratti duulti. Namoonni karaa isaan ba'anii galan hordofan karaa isaanii irratti ramaduudhaan gochi Abeel namni qulqulluun harka Qaayil isa ajjeesaa harkatti kufu baay'inaan irra deddeebi'ame. Irra deddeebi'uudhaan lafa isaanii isa gabbataa iddootti kosii gatan gochaa manni jireenya isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii diigamaa akka dirreen biqilaa magarsaa tureef manneetiin qajeeltota lafa onaatti akka deebi'u godhame. Irra deddeebi'uudhaan lafa isaanii isa gabbataa iddootti kosii gatan gochaa manni jireenya isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii diigamaa akka dirreen biqilaa magarsaa turee fi manneetiin qajeelotaa lafa onaatti akka deebi'u godhame. Yeroo bineensi hamoon dhiiga sana baranii caalaatti beelaan dheekkamsi paappaasichaa dhiphina warra miidhama jiranii kan arguudhaaf caalaatti boba'a. Warri dhugaa isa qulqulluu ta'eef dhugaa ba'an kun gaarreen sana keessa sakatta'amanii sulula keessa dhokatan hunda keessa adamsamuudhaan kaan isaanii bosona guddaa keessatti kaan immoo holqa dhagaa keessatti ajjeefamu. Garee jibbaman kanarratti hirmaannaan balleessaa dhiyaatu tokko hin jiru. Diinonni isaanii illee utuu hin hafin namoonni kun namoota nagaaf callisoo ta'uu isaanii dhugaa ba'u turan. Badiin isaanii inni guddaan Waaqayyoon akka fedha paappaasichaatti waaqessuu diduu isaaniiti. Yakka kanaafidha kan tuffatamuun, arrabsamuuniif dhiphifamuun seexana biraas ta'e namoota biraa irra ga'e. Yeroo Roomaan amantaa jibbame kana lafarraa balleessuuf murteessitetti paappaasichi akka waan isaan barsiisa sobaa barsiisanitti labsii irratti labsuudhaan qalamuudhaaf akka dabarfamanii kennaman godhe. Isaan hojii hiikuudhaan yookiin amanamummaa dhabuudhaan yookiin naamusa dhabuudhaan hin himatamne. Isaan akka isaan dhiyaannaa waaqeffannaaf qulqullummaa dhiiga hoolichaa isa dhugaatti harkisuu qabanitti labsame. Paappaasiin seera akkas jedhu baase. Yoo amantaan jibbamaa, yakkamaa fi yaada micciiramaa kun karaa isaa kana dhiise hin deebi'u ta'e akka bofaatti haa ajjeefamu. Yoo amantaan jibbamaa, yakkamaa fi yaada micciiramaa kun karaa isaa kana dhiisee hin deebi'u ta'e akka bofaatti haa ajjeefamu. Geggeessaa of tuulaan kun jechoota sana akka irra deebi'ee dhaga'uuf jiru beekeeraa laata. Akka maqaan isaanii galmee isa samii irratti galmaa'ee jiruu fi guyyaa murtiitti akka isaan mormuuf jiru beekeeraa. Isaan kanneen keessaa isa xinnaadhaaf kan goote akka waan anaaf gootetti jedhee Yesuus. Maatiyos Boqonnaa 25 lakkoofsa 40. Labsiin kun miseensota waldichaa hundumaaf akka dula barsiisa sobaa kana irratti hirmaataniif waamicha godhe. Hojii gara jabinaa kana irratti hirmaachuuf akka isaan kakaasutti adabbii fi dhiphifamuu waldaa irraa itti dhufu hundumaa haqeef. Warra duula kana irratti hirmaatan hundumaa
kakuu fi waadaa seenanii jiran kamirraa iyyuu bilisaa isaan baase. Warra duula kanarratti hirmaatan hundumaa kakuu fi waadaa seenanii jiran kamirraa iyyuu bilisa isaan taasise. Qabeenya seeraan ala harka isaanii galfatan hunda mirkaneesseef. Warra barsiisa sobaa barsiisu jedhaman kana ajjeesuudhaan cubbuu isaaniif dhiifama akka argatan himame. Warra waldeensotaa wajjin walii galteen qaban hundi akka haqamu gochuudhaan ragaan isaanii hundi akka balleeffamu godhe. Gargaarsa isaaniif godhamu ni dhowwe. Namni hundinuu qabeenya isaanii akka saamu ni ajaje. Galmeen kun hafuura golgaa duubaa goree dhimmicha geggeessuu irratti agarsiisa. Achi keessattis kan dhaga'ame sagalee Kiristoos otoo hin taane aaduu jawwichaati. Geggeessitoonni paappaasummaa amala safartuu seera Waaqayyoo calaqqisiisuun qaban turan. Haa ta'u malee safartuu ofii isaanii qopheessuudhaan waan Room feete qofaaf hundumtuu isa jalatti buluu akka qabuuf amansiisuuf yaalii godhu. Gochi baay'ee hamoo ta'an hedduun raawwatamaniiru. Luboonnii fi paappaasonni malaammaltummaaf Waaqayyoon arrabsuudhaan beekaman hojii seexanni isaanitti ramadee hojjechaa turan. Uumama isaanii keessatti araarri iddoo hin qabu. Hafuurri inni Kiristoosin fannisee fi inni bartoota gorraasise isumatu bara kanatti neeroo isa dhiiga dheebotu kakaasaa ture. Hafuuruma sanatu hojii warra Waaqayyoon jaallataman lafarraa duguugu geggeessaa ture. Ari'atamuun jaarraa hedduudhaaf saba Waaqayyoon sodaatan kanarratti geggeeffame. Warra fayyisaa isaanii kabajaniin obsaaf amanamummaadhaan baatame. Duula isaan irratti duulameef gara jabinaan qalamuu isaan eeggatuun utuu hin daangeffamin namoota misiyoonummaadhaan dhugaa gati jabeessa kana facaasu erguu ittuma fufani. Amma du'aatti adamsaman. Haa ta'u malee dhiigni isaanii sanyii faca'ee bishaan obaafame waan ta'eef kan utuu ija hin godhatin hafee hin jiru. Akkasittidha kan waldeensonni dhalachuu Luuteriin dura jaarraa hedduudhaaf kan dhugaa ba'aa turan. Akkasumas namoota dubbii Waaqayyoof dhuga ba'umsa Kiristoosiif jecha dhiphina fudhachuudhaaf qophaa'oo ta'an hundumaatiin dhugichi amma dhuma barichaatti ni daddarba. Mul'ata Boqonnaa 1:19. Wal'aansoo isa guddaa. Barreessituun Ellen White. Afaan Oromootti kan hiike Luba Lammaa Haayiluu. Boqonnaa 4 Waldeensota. Seenessaan Dagaagaa Haftaamuu.